Achuma waliin sanagaa jira kan VOA afaan Oromoo caqasuu jirtani. Wixataa Gijimaataa galgal sa'aatii 2 akka sa'aatii 3 meetira baandii 22-25-31 fi VOA 24 irraa caqasuu jirtan laayyuu jalqaba 2020 keessa jirra. Ansoraa Halakeeti. Waan arsanitti himnu oduun jalqabna jaalanne nuti. Kabajamtoota dhaggeeffattoota keenya oduun har'aaf qabnu kunoo. Bulchiinsa naannoo Tigraay keessatti seera kabachiisuuf deemsa tureen siviilonni hin miidhamne jechuudhaan muummichi ministeera Itoophiyaa Abiy Ahmed ibsanii jiru. Gama kaaniin hoogganoonni adda bilisummaa uummata Tigraay yookaan TPLF dilbata kaleessaa waaree booda Aksuum keessatti jeettii waraanaa kan Itoophiyaa haleellee kuffisnee ka jedhan yoo ta'u aangawoonni Itoophiyaa waa'ee oduu kanaa waan jedhan hin qaban maddeen biroonis hin mirkaneessin jiru. Miseensota paarlaamaa biraa gaaffii dhiyaateef deebii kan kennan Dr. Abiy haleellaan samiirraas ta'ee kanneen biroon akka karoorfametti fiixaan ba'uu ibsan. Hoogganoonni TPLF agartuu keenya jalaa hin dhokonne ka jedhan Dr. Abiy naannoo magaalaa Agara Salaam jiruu jedhan. Hoogganoonni TPLF na dhaggeeffadhaa ka jedhan Dr. Abiy eda galgala akka lakkoofsa Itoophiyaatti galgala keessaa sa'aatii 4 qabee hanga walakkeessa halkanitti naannoo Abi Addii fi Agara Salaam yeroo seentan badii dhaqqabe ilaalleerraa jedhaniiru. Iddoo sanatti kalees waraanni raayyaa ittisaa hoogganoota TPLF irratti haleellaa hin geessisne sababiinsaas jedhan haadha warroota isaanii fi ijoollee isaanii akkasumas loltoota Itoophiyaa butan waliin waan turaniif jedhaniiru. Jiloonni gamtaa Afrikaa sadaasa 25 hanga 27 bara 2020 Finfinnee seenan pireezidaantii Moozaambiik duraanii Joaquim Chissano, pireezidaantii Afrikaa Kibbaa duraanii Kigaleema Mootlaanteef pireezidaantii Laayiberiyaa duraanii Ellen Sirleaf Johnson turan. Jiloota kan simatan muummichi ministeera Itoophiyaa Abiy Ahmed yaada pireezidaantiin Afrikaa Kibbaa fi dura taa'an gamtaa Afrikaa Ramaphosa dhiyeessan simatanii walitti bu'iinsa Itoophiyaa gama kaabaa keessaa kan ilaaleen tarkaanfii fudhatamaa jiru irratti ibsa kennaniiru. Dr. Abiy tarkaanfii seera kabachiisuu kan yeroo dheeraa hin fudhanne bulchiinsa paartilee hedduu hirmaachise Tigraayiif argamsiisuu akkasumas gargaarsa dhala namaa barbaachisaa ta'ee fi koreen sadarkaa olaanaa kan federaalis keessa jiru ilaaluu akka qabu karaa gargaarsi itti dhaqqabus adda baasanii beeksisuu akka ta'e dubbatan. Kana malees lammiiwwan dhiyeessan simatanii deebisanii dhaabuuf qophiin akka jiru caasaa uummataa diigaman deebisanii dhaabuu fi Itoophiyaa deemokiraatofte kan olaantummaan garee kamiyyuu hin jiraanne dhaabuu akka ta'e Dr. Abiy Ahmed ibsaniiru. Yakka ganiinsaan kan shakkaman jeneraalotaa fi qondaaltota waraanaa ka sadarkaa olaanaa manni isaanii yeroo sakatta'ametti meeshaalee waraanaa namoota dhuunfaa harka galuu hin qabne to'achuusaa Koomishinni Poolisii Federaalaa beeksisee jira. Dubbi himaan Koomishinii Poolisii Federaalaa obbo Jeelaan Abdii akka ibsanitti meeshaaleen kun nama dhuunfaan qabamuun irra hin turre jedhu. Qondaaltonni waraanaa kun kan hidhaman adda bilisummaa uummata Tigraay waliin shiruun waaltaa ajajaa kaaba biyyattii ture irratti haleellaan akka gaggeeffamu godhan jedhameetu. Kanarratti Tsahaay Daamxoo gabaasa nu ergite qabdi. Haleellaa 7 dura raayyaa ittisa biyyaa Iizii kaabaa irratti raawwatame hordofuudhaan qondaaltonni waraanaa yakka biyya ganuutiin shakkaman to'annoo jala ooluun isaanii ni yaadatama. Koomishiniin Poolisii Federaalaa ibsa baaseen akka beeksisetti gareen Hewaat sadarkaa biyyaatti hokkora kaasuudhaaf karoorfatee waggoottaniif qophii taasisaa ture. Guyyaa haleellaa raayyaa ittisa biyyaa Iizii kaabaa irratti raawwateen as sakatta'insa godhamaa jiruun meeshaaleen waraanaa gosa garaagaraa lakkoofsaan baay'ee ta'an qabamaniiru. Biiroon qorannoo yakkaa Koomishinii Poolisii Federaalaa fi Ministeerri Raayyaa Ittisaa wal ta'uudhaan manneen qondaaltota biyya ganuudhaan shakkamanii mana hidhaa jiranii sakatta'uun meeshaalee waraanaa biyyaa fi uummata irratti balaaf kasaaraa guddaa geessisuu danda'u to'achuun danda'ameera jechuun dubbi himaan Koomishinii Poolisii Federaalaa obbo Jeelaan Abdii dubbataniiru. Meeshaawwan amma achii qabaman kun fakkeenyaaf amma manazirii dirree waraanaa GPS saatalaayitiidhaan kan dalagan silkoota adda addaa, boombiiwwan adda addaa, kilaashkoovii adda addaa, bireenii adda addaa fi huccuu waraanni uffateetiin hin deemu kan poolisiitiif kan humnoota nageenya adda addaa kana maratti wajjin qabame jechuudha. Meeshaa kana wajjin. Meeshaalee akkanaa kana namni of bira kaa'uu hin danda'u. Seera baheen namni dhuunfaa akka dhuunfaatti qabachuu hin danda'u. Meeshaaleen kun meeshaalee gareeti.
Garuu namoonni kun waan kaayoo yeroo dheeraa qabaniif meeshaalee akka bireenii, meeshaalee akka gareen itti fayyadaman kanneen mara nama baay'ee kaffisuu danda'u tokkichisaa kan akkana akka boombii kanneen qabatanii dhoksanii dhoksanii kan ka'an jechuudha. Kana manni kutaa qabeenyaa dhaabbata kanaallee akka hin beeknetti kan hubanne. Sakatta'insi kun Finfinnee dabalatee magaalota garaagaraatti akka gaggeeffames obbo Jeelaan ibsaniiru. Meeshaaleen qabaman kun gareen Hiwaat magaalaa Finfinnee dabalatee magaalota biyyattii keessatti shororka ittiin gaggeessuudhaaf karoorfatee ture kan jedhan obbo Jeelaan hawaasni garee badii kanarraa ofii fi maatii isaa eeguu qaba jechuudhaan hubachiisaniiru. Uummanni bakka jirutti poolisiis ta'ee humna nageenyaa kanneen wajjin ta'uudhaan wanta naannoo isaatiitti sochii adda addaa kan argu ammas saaxiluun irra jira. Opereeshiniin amma jammarame kun haganuma dhaabate jechuu miti waan itti fufu uummanni ammas ta'ee qe'ee ofii eeggachuu qabas. Shakkamtoonni to'annoo poolisii jala jiran Koomishinii Poolisii Federaalaatti Biiroon Qorannoo Yakkaa qorannoo irratti gaggeessaa akka jiru obbo Jeelaan ibsaniiru. Gabaasa Raadiyoo Sagalee Ameerikaatiif Tsahaay Daamtoo Finfinneerra. Barattoota barana eebbifaman galmeessuun torban dhufu akka jalqabamu Ministiriin Saayinsii Barnoota Sadarkaa Olaanaa kan Itoophiyaa beeksisee jira. Sababaa walitti bu'iinsa Itoophiyaa gama kaabaa keessatti ka'een yeroo biraaf darbuun ibsamee ture. Kanarratti oduu booda gabaasa qabna. Torban 3 dura godina Koonsoo keessatti namoota 66 caalan ajjeefamuu waliin wal qabatee namoota shakkaman 137 hidhamuu gabaafamee jira. Bulchiinsa Itoophiyaa gama kibbaa keessatti itti gaafatamaa waajjira nagaaf nageenyaa obbo Alamaayyoo Baawudii akka jedhanitti gaaffii uummataa kanneen butanii jeeqamsaaf walitti bu'iinsa godina Koonsoo, Amaaroo, Daraashee, Alee fi aanaalee adda addaa burjii keessa gandeen jiran 17 keessatti torban 3 dura rakkoo nageenyaa uumuu isaanii ibsan. Kanaanis namoonni 66 ajjeefamanii 39 qaamaa hir'atan jedhameera. Manneen lakkoofsaan hedduu ta'an gubatanii qaama hawaasa naannoo kata'an namoonni 133 caalaan jireenyarraa kan buqqa'an yoo ta'u hojiin isaan kana deebisanii dhaabuu gaggeeffamaa akka jiru ibsameera jechuudhaan oduu gabaasaan keenya Yoonaataan Zabdiyoos hawaasaarraa gabaasee jira. Kan dhaggeeffataa jirtan Raadiyoo Sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Hayyuun saayinsii Nikuleeraa kan Iraan Mohsen Fakhrizadeh ajjeefamuun kan ibsame yoo ta'u tarkaanfii haaloo ba'iinsaa kan fudhatamu ta'uu pireezidaantiin Iraan dhaadatanii jiru. Ajjechaa kanaaf pireezidaantichis ta'e hoogganoonni biyyattii kabroon Israa'eliin komataa jiru. Kan Yuunaayitid Isteets keessatti kamisa darbe ayyaaneffatame guyyaa galataa wajjin wal qabatee maatiin iddoo adda addaa jiran waan walitti dhufaniif jecha lakkoofsi namoota vaayirasii koronaan qabamanii ni dabalaa yaaddoo jedhu keessa jirti biyyattiin. Gabaasa Miisheel Kuween tuujubee dubbisa. Lammiiwwan Ameerikaa hedduun ayyaana guyyaa galataa kamisa darbe kabajame maatii ofii waliin turanii torban kana hojiitti deebi'aniiru. Namoonni hedduun ayyaana waggaa kanaaf manuma ofii keessa turuu kan filatan yoo ta'u, kaan immoo imaltuu dhaquudhaan firoottan isaanii waliin dabarsan. Aangawoonni eegumsa fayyaaf hoogganoonni biyya hoogganuuf filataman tamsa'inni vaayirasii koronaa hammaachuu mala jechuun yaaddoo qaban ibsanii jiru. Ameerikaa keessaa baatii sadaasaa keessa namoonni miliyoonni 4 ol vaayirasii koronaan yoo qabaman kunis kan baateen koloolessaarra dachaa dabale. Haala amma jiruun lakkoofsi kun hedduu dabaluu malaa jechuudhaan Waaltaa dhukkuboota alerjiif daariqaa biyyoolessaaf daayirektara akka ta'an Dr. Anthony Fauci ibsaniiru. Uummata sodaachisuun barbaannu garuu dhugaansaa kana. Haalli kun kan uumamu yeroo gannaatti seenaa innaa jirruuf innaa imaltuu deemuun heddummaatutti. Kun immoo amma ta'eera. Itti fufees ni ta'aa jedhan. Haalli isaa dabalaa innaa adeeme kanatti kan uummati akkaan keessatti heddummaate konyaa Los Angeles torban kanaa jalqabee torban 3f namni mana akkan baane ugguree jira. Liigiin tapha kubbaa miilaa Ameerikaa ka biyyoolessaas keellaalee namoonni qaamaan keessatti argaman cufee jira. Talaalliin vaayirasii koronaa qophaa'eera abdii jedhuun Dr. Fauciif aangawoonni eegumsa fayyaa uummanni ulaagaa of eeggannoof kaa'ame hordofuu akka itti fufu maaskii kaayyachuu bakka jamaan itti tuucha irraa fagaachuu walirraa hiiqinsa hawaasummaa akka kabaju waamicha dabarsaniiru. Gorsitoonni Yuunaayitid Isteets kanneen waaltaa to'annoof ittisa dhukkubootaaf filataman talaallii jalqabaa attamiin raabsamuu akka qabu murteessuuf jecha torban kana wal ga'uuf jiru. Gara oduu ispoortii. Asitti harka qaba. Ispoortii tanallee guddoolleen boonsanii istaadiyoomiin duwwaa ta'ee namni baay'ee daawwachuu baatullee warri itti jiru ittuum jira.
Shaampiyoona kubbaa miilaa Afrikaatti jiran. Shaampiyoonaan kun dorgommii kilaboota kubbaa miilaa Afrikaa kilabootii jajjabduun waliin taphatan. Shaampiyoona kan yoo hedduu kilabii Misri Al-Ahlitti mo'a. Shaampiyoonaan Bardabrellee ni sum. Al-Ahliin tun tapha kaleellee kilabuun biyyisii Zamalek 2-1 mooti. Shaampiyoona kubbaa miilaa Afrikaa kan yoo hedduu kilaboota 16 waliin taphata. Warra mo'at lamaan wal tambisanitti waliin taphatan akka shaampiyoonatti. Poolisiin Arjentiinaa mana akimii Diego Armando Maradona itti wallaanate. Soqaniitiin qorachuu jiran. Taphataan kubbaa miilaa addunyaatiif Arjentiinaa kun dhiba onneetiin dhiyootan lubbuu dhabe. Waan inni irratti lubbuu dhabe keessa qorqorachuu fi mana akimii inni itti wallaanan kana soquutti jiran. Maradonaan kun namganni 60 dhukkuba onneetiin lubbuu dhabe. Dooktarii isaa Dooktar Luku balleessatti murre ammoo qorachuutti jiran. Maradonaa jalqaba sadaasaarra dhiigatti mataa keessatti itti jedhanitti mata buqqisanii wallaananiin sun maleellee farsoon maraate amal sunillee sira irra fayyisuuf wallaanaan ba'an. English Premier League keessa kilabiin Arsenal barana akka dansan jirtu. Eegi bara 1981 asitti akka bara kan yaraatti takkuma yaraattee hin beektu. Itti gaafatamaan kilabii tana Mike Arteta tanaa jedheetiin hojii dhabmoo hin dhabuu jedheetiin guddoon cinqamuu jedha. Tapha biyyuumisaatti kalee waliin kilabii Wolves waliin taphatan irratti Arsenal 2-1 mo'amte. Taphi sunin ulumu fakkaata nama hedduutti irra wal dhodhoose wal mammadeessellee. Gunners Arsenal jechuun English Premier League keessa 14 jirti. Tapha baran taphatte 10 keessa marroo 5 mo'amte. Maanaajerii gaaf hojii tannatti kennaniiyyuu bar tokko yookaan ofiin irra bu'a yookaan irra nagussanii jedheetiin itti seenee jedhe. Tanaafuu guddoo hin yaadda'uu jedhe. Agasitti ammoo waan harka qabu akkuma dansa jabeessee kilabii tana waan danda'a cufaan jabeessi jedhe. NFL dorgommii kubbaa harkaaf miilaa Ameerikaatti 12 kee jiran. Tapha kaleetiin kilabiin Saints Bronco 31-3 moote. Bills kilabii Chargers 27-17. 49ers 23-20 moote. Packers Bears 41-25 moote. Arrammoo qoree fallaattii waliin taphata. Seahawks Eagles maqaa warri baafate. NFL dorgommii kubbaa. Muummichi ministeeraa Abiy Ahmed ibsa paarlaamaaf kennan keessaa waa'ee waraansa naannoo Tigraay dubbatanii jiran. Miseensota paarlaamaa biraarra deddeebi'uun gaaffii dhiyaataa fi ture tarkaanfii fudhachuun boodatti harkifanne. Kanaanis lubbuu qaaliin hin darbine ka jedhu ture. Muummichi ministeeraa Abiy ennaa muudama isaanii dura haala biyyattiin keessa turteef muudama isaanii booda seenaa ture ennaa ibsan haalawwan namoota hedduuf haaraa ta'e fakkaata. Kan isaan dura turan Hayilamaariyaam Dassaaliny irratti fonqolchi mootummaa garee amma juntaa jedhamee waamamuun karoorfamuu hedduun kan dhaga'e har'a fakkaata. Ofii isaanis haala mana hidhaa fakkaatu ture keessa jiraachaa akka turan dubbatan. Biyyattiin raayyaa ittisa biyyaa caasaatti kan nagaa jalqabe garee tokko qofaan dhuunfatamee waan tureef kanas jijjiiruuf jijjiiramichas itti fufsiisuuf rakkoolee mudatan tarreessaniiru. Waggoota 2 walakkaa keessatti ajjeechaa godaansaaf qe'ee ofiirraa buqqa'uun uumame gareen kun karoorsee kan ijaareef geggeessee jechuun dubbataniiru. Haala tureef waraansa sanatti attamiin dirqiidhaan akka itti seenamellee dubbatanii jiran. በነገራችን ላይ መከላከያ ትጥቁም ስንቁም ሜካናይዝዱም ለአመታት እዛ እንዲከማች የተደረገበት ምክንያት ይሄ ለውጥ ባይመጣም utuu dubbannu raayyaan ittisa biyyaa galaansaas hidhannoonsaas mekaanaayizdiinsaas waggootaaf gamasitti akka kuusamu kan ta'eef jijjiiramni kun dhufuu baatuyyuu dandeettiin biyyattii achi qofa akka jiraatu yaadamee kan hojjetamedha. Kun shakkiis iccitis hin qabu. Taankiin Itoophiyaa achi jira. Marfiin Itoophiyaa achi jira. Meeshaan hunduu achi jira. Inni kanaafuu kuusaan bobaa gurguddaan kan biyyattiillee achi jira. Kanaaf waraanichi sochii yookaan mobiliitika jedhamu tokko akka hin qabaannetti jechuudha. Sana mara akka bakka hin buufne maallaqni hin jiru. Humna addaa humna qilleensaaf rookeetiidhaan hojii bal'aan hojjetamee jira. Sana caalaa garuu yeroo nu barbaachisa ture. Kan isin boodatti haftan jettaniif. Waraansi kun innaa jalqabe tarkaanfii duraa fudhanne jedhan innaa ibsan. የመጀመሪያው ስራ ወደ ጎንደርና ጎጃም እንዳይስፋፉ ማድረግ ጥቃትን መከላከል ወደ ኤርትራ እንዲያፈገፍግ ያዘዝነው ኃይል አለ ግን መገናኛ የለም hojiin inni duraa gara gondariif goojjamitti akka hin babal'anne gochuudhaan aleellaa ittisuu waraanni gara Eertiraatti akka achi butatu goonee turre garuu quunnamtiin hin turre bilbilli hin jiru kan nuti goone bilbila loltootaa aga tokko qofaa bifa adda ta'een banuu yaaluudhaan akka baqatan taasisuu fi namoonni lukaan karaa Eertiraa ba'anii akka dheessan ergaa dabarsuu ture. Sababiin isaas ajajan fudhanne waan jedhaniif guutummaatti hin ajajamne. Kan manni maree akka beeku barbaadu Jeneraal Dirribaan ajajaa waraanaa gama kaabaa ta'ee utuu tajaajilaa jiruu waraansi sun utuu hin jalqabiin torban 2 dura isaan waliin walga'ii ta'anii
laaqana eega nyaatanii booda of wallaale namoonni waliin turan summi nyaachisanii jedhan nuti garuu oguma wallaansaatiin addaa ba'u jennee ukkaamsine. Jeneraal Dirbaan Agayoon akka hojii hojjechuu hin danda'u. Nuti saaganni fayyutti nama kabiraa ramanne. Ramaddii sanas hin fudhannu jedhan. Ittaanaa isaanii Jeneraal Adamnees ni ukkaamsan. Waraanni akka wal hin argine godhan. Waraansi sun jalqabee guyyaa roobii naannoo Amaaraa irratti haleellaa oofuu waan jalqabameef hojii ittisaa jalqabnee jedhan muummichi ministeeraa Abiy. Guyyoota lamaan tokko boodas of ijaarree daangaa cufuu yaalleerra. Haleellaa rookeettii gama laaleen jedhan muummichi ministeeraa Abiy rookeettiin Itoophiyaa guutummaadhaan naannoo sana keessa jira. Meeshaaleen kan akka misaayilaa Maqalee keessa jiru yoo rukutame lammiiwwan keenyatu dhuma jechuudhaan itti dhiifnee jedhan. Kan Adwaa keessa tures yoo rukunne uummatumatu dhuma jechuudhaan dhiifne diinni garuu bakkaa bakkatti sossa'uudhaan haleellaa raawwataa ture jedhaniiru. Haleellaa magaalaa keessaa ittisuudhaan uummataaf eegumsa gochuuf yaalaa turre ka jedhan muummichi ministeeraa Abiy raayyaan ittisa biyyaa Gondarii hanga Shiree Adwaatti lukaan deemee gama seene. Aangawoota waraanaa dirree lolaa mararratti hirmaatan tokko tokkoon maqaa dha'uudhaan illee gootummaa isaanii faarsanii jiran. Hoogganoonni waraanaa sun naannoo sana ka diinni beeku qixxee yookaan isa caalaa waan beekaniif naannolee rakkisaa ta'an adda baasuudhaan waraansa sana geggeessuuf itti gargaaramnee jirra jedhaniiru. Kana keessatti qooda gootummaaf biyya jaallattummaa uummata Tigraay akka hubattan nan barbaada ka jedhan muummichi ministeeraa Abiy raayyaa ittisa biyyaa hin rukutinaa jechuudhaan bitamaa jedhamee kan rukutame lammiin Tigraay jira. Lubbuu isaanii oolchuuf kanneen yaalaa turan illee jiru. Waraana gara Eertiraa seene waliinis Itoophiyaan innaa rukutamtu ilaaluu hin barbaadu jechuudhaan waliin kan imalan illee jiru jedhan. Kanaaf badii qofa utuu hin taane gaarii hojjetames ilaaluun sirriidha jedhan. Muummichi ministeeraa Abiy akka jedhanitti innaa tarkaanfii seera eegsisuu naannoo Tigraay keessatti fudhatame siiviilota miidhaan tokkoyyuu akka hin geenye of eeggannoon godhameera jedhaniiru. Hoogganoonni Wahaat gama isaaniin dilbata galgala Aksum keessaa xayyaara waraanaa dhahanii kuffisuu isaanii dubbatan. Kunis qaama dhuunfaan hin mirkanoofne. Aangawoonni Itoophiyaas kanarratti yaada hin kennine. Muummichi ministeerichaa gaaffii miseensota paarlaamaa biraa dhiyaateef innaa deebisan haleellaan samiirraan geggeeffameef duulli kabiroon haala milkaa'ina qabuun geggeeffamee jedhan. Itti fufuudhaanis hoogganoonni Wahaat ija keenya duraa dhokatanii jiranii yeroo ammaa naannoo magaalaa Agara Salaam jiru jedhan. Hoogganoonni Wahaat galgala sa'a 10 hanga sa'a 12tti Abiy Addiif Agara Salaam innaa seenan jeeqama uumamaa ture mara waan argineef yoo na dhaga'an natti tola jedhan muummichi ministeeraa Abiy. Reuters dilbata galgala akka gabaasetti hoogganaan Wahaat Dabratsiyoon Gabra Mikaa'el ergaa teekstii erganiin humnoonni Tigraay xayyaara Itoophiyaa dha'ee kuffisuusaa dubbatan. Kana ilaalchisuudhaan mootummaas haa ta'u waraana biraa deebiin hatattamaan kennamne. Oduu kabroodhaan embasii Yuunaayitid Isteetsi kan Asmaraa keessaa halkan sana dhooyinsi 6 Asmaraa keessaa dhaga'amuu beeksise. Dhooyinsi sun kan dhaga'ame muummicha ministeeraa Abiy humnoonni mootummaa humnoota Tigraay irratti injifannoo gonfachuudhaan Maqalee to'achuu isaanii beeksisanii sa'aatilee hanga tokko booda. Haa ta'u malee maddeen mootummaa akka jedhanitti hoogganoonni Wahaat ammayyuu hin argamin jiru. Abiy sanbata darbe akka jedhanitti Wahaatiif sa'aatilee 72 akka harka kennataniif erga beeksisanii booda Maqalee to'achuu isaanii dubbatan. Aangawoonnis duula sanbata darbeetiin namni meeqa akka du'e hin beeksifne garuu waldaan fannoo diimaa hospitaalli riferaalii Aayidar kan Maqalee keessaa waan reefka keessa kaa'u itti hanqachuusaa beeksise. Gama biraan hospitaalli Maqalee keessaa meeshaalee wal'aansa fayyaa kan madoo ittiin wal'aanan itti hanqachuusaa hojjettoonni gargaarsaa dilbata kaleessaa beeksisaniiru. Teleekoominikeeshiniif tajaajilli intarneetii torbanneeniif addaan citee jira. Kun immoo gaazexeessonniif hojjettoonni gargaarsaa miidhaa dhaqqabe akka hin gabaasne rakkisaatti ta'eera. Kanneen kurna kumaan lakkaa'aman biyya ollaa Sudaanitti baqataniiru. Gabaasaalee kabiroon akka jedhanitti hookkara jalqaba baatii kanaa ka'een kumaan kan lakkaa'amu du'uu isaanii beeksifamanii torbaan dhufu galmeessuu jalqaban. Akka ministeerii barnoota olaanaatiif saayinsii jedhetti barattooti naannoo Tigraay immoo sa'aatii kan keessatti galmaa'aa jechuun hin dhibdii jedhe ministeerri kunneen Muktaar Jamaalitti erge. Ministeerri saayinsii fi dhaabbilee barnoota ol'aanoo har'a ibsa baaseen akka beeksetti dhaabbileen barnoota ol'aanoo yookaan yuunivarsiitonni barattoota isaanii kan bara dhumaa yookaan ammoo eebbifamtoota guyyaa har'aa 21 bara 2013 irraa kaasee hanga jimaata 25 bara 2013tti barattootaaf waamicha akka dhiheessan ibseetiniin jira. Dhaabbileen barnoota ol'aanoo
barattoota akkaataan itti waaman haala duraa duuba bara barnootaa barattootatiin akkasumatti ammoo karoora dhaabbata isaaniitii irratti hundaa'uudhaan ta'uulleetu dubbatame. Ministeera saayinsii fi dhaabbilee barnoota ol aanaatti daayirektarri dhimma barattootaa fi barsiistota Dr. Iddoosaa Tarfaasaa raadiyoo sagalee Ameerikaatiif akka himanitti dhaabbileen barnoota ol aanaa kunniin torbaan tokko keessatti haa jedhamanii malee yuunivarsiitii kanatu guyyaa kanatti waama kan jedhu jala sararameetiin hin murteeffamne jedhan. Torban kana keessatti jechuudha irraa kaasee yuunivarsiitonni warra eebbifamaniif waamicha qopheessanii hamma jimaataatti ta'uu danda'a waamuu danda'udha. Raawwandii lammaffaa irratti immoo akka waamaniif kan kategoraayiz ta'an waggaa sadaffaa farfaffaa jedhamanii. Ijoollee barattoota bara eebbaatti aanan jechaadha. Bara eebbaatti warra aanan jechuudha. Isaaniin immoo yuunivarsiitonni haala waa'ee koovidii jira. Isa kanaa fi waamicha amma godhanii warra eebbifamanii wajjin tajaajila kennanii fi kanarratti hunda'anii rakkoo maaltu jira ciminni maaltu jira kan jedhu erga adda baafatanii booda isaan kaan immoo ofuma isaaniitii sagantaa baafatanii karoora baafatanii waamicha taasisuuf jechuudha. Yuunivarsiitiilee yookaan ammoo dhaabbileen barnootaa waamichi amma taasifame kun isaaniin ilaallanne jira moo guutumatti hunduu waamaman? Banaadha waamichi ta'e. Banaadha jechuun ministeerri murteessee yuunivarsiitiin warra baachii tokkoffaa yookaan immoo waamichi kan tokkoffaa irratti ta'uuf guyyaa manaatti amma manaatti kan jedhu hin baafne. Kan inni baasee torban kana guutummaatti har'aa kaasee kanarra danda'a warra waamuu danda'a kan boru waamuu danda'a boru waamuu danda'a hamma jimaataatti hamma torban kanaatti warra eebbifamaniif waamichi ta'a. Inteen isaanumti mataa isaaniitiin murteessaniitu yeroo itti aanutti immoo haala piroogreesii isaanii ilaalanii qophii isaanii irratti hunda'aniitu warra itti aansanii dhufan immoo waamu. So sadaffaa irratti isaaniin erga waaman warra lammaffaa irratti galan irratti erga sochii jiru ilaalanii booda immoo warra itti aanan waamu jechuudha. Keessaa'uu naannoo tibba kana rakkooleen nageenyaa keessatti mul'atan naannoo Tigraay yuunivarsiitiileen jiran fa'aa akkam ta'a carraan isaanii waluma fakkaataadha moo waan addaan ilaalama? Amma gaa'een wal fakkaata jechuun dandeenyu manni irratti mari'achaa jira. Amma dhaabbilee barnootaa olaanoo Tigraay keessa kan jiran akkuma odeeffannoo qabdan baay'een isaanii manca'aniiru, baay'een isaanii saamamaniiru, baay'een isaanii caccabaniiru. Infraastiraakchariin isaanii miidhamee jira. Kanaaf iyyuu yeroo itti deebi'anii riihabiliteet ta'anii qophaa'anitti veerisuun jechuudha waamicha barataadhaaf taasisu jechuudha. Kanaaf amma dirqisiifnee isaan kunis warruma kaan duukaa warruma dhaabbilee barnoota olaanoo naannolee kan biraa keessa jiran duukaa dirqamaan waamuu qabu jedhee ministeera irratti mari'anne. Kanaaf iyyuu isaan yoom waamuutu irra jiraata kanatti waamuutu irra jiraata kan jedhu immoo irratti mari'achaa jira manni. Waamicha marsaa jalqabaa irratti waamamee ture san gidduutti rakkoon nageenyaa uumamee isaan galiin akkuma dhaabbilee barnootaa galaniin kanneen achumatti danqamanii hafanillee jiru ture. Naannoo Tigraayitti miidhaan barattoota irra ga'ee jira rakkoo nageenyaa kanaan. Amma ammaatti nama tokko irra miidhaan hin geenye warra karaatti hafan gargaarsa garaagaraa gochuudhaan gara maatiitti maatiin isaanii kan itti dhiyaatu maatiitti. Yookaan immoo fakkeenyaa fi dhaabbileen barnoota olaanoo kan biraallee yoo ta'e kan isaanii miti yoo ta'e kan biraallee kan itti yoo jiru informaalii kominikeet goonee akka isaan gargaaran goonee waan jirruuf kilaas ergi achi ga'anis immoo rakkoo kanaaf kan saaxilaman kan jiran jiru isaaniifis eegumsa achumatti ta'ee fakkeenyaaf daandiirra miillaanis deemanii konkolaataa garaagaraanis deemanii gara keenya kan dhufa riippoortii godhan jiru achitti erga dhufanii hoteelli qabamee fi achitti psychological intervention ta'ee fi ijoollee jajjabeessinee ministeera nageenyaa wajjiniin waliin taanee gara qe'ee isaaniitti deebisnee irraan kan hafe barataan tokko rakkoon qaamaas kan ga'e hin jiru wanti nu ga'e hin jiru. Ministeerri saayinsii fi dhaabbilee barnoota ol aanoo kanaan dura barattoonni dhaabbilee barnoota ol aanoo kan bara dhumaa yookaan ammoo eebbaarra jiran onkololeessa 23 hanga onkololeessa 30 bara 2013tti yuunivarsiitota isaaniitti argamaniitiin akka galmaa'an kan beekseetiin jiru ta'ullee dhimma nageenyaa jedhameetiin himameen yeroon barattoonni gama dhaabbilee barnootaatitti itti deeman hanga hin beekamneef akka dheeratu irra deebi'eetiin ibsuun isaanii. WHO dhaaba fayyaa addunyaati akka dhaabe kun jedhatti bulchoota addunyaa dhiba biinni yookaan ammoo busaa itti jabaachuu malan vaayirasiin koronaa humna armaan duratti biinni yookaan ammoo busaa irratti duula ba'an kaani laaffisuun malan Liisa Shilaayinit Jenevaanuu erge namoonni. Gabaasaan sadarkaa addunyaa dhukkuba busaa ilaalchisee bahee kabara kanaa tarkaanfii waggoota 20 dabranii faarsuun dubbata. Waggoota 20 dura aangawoonni Afrikaa innaa biyya Naayijeeriyaa magaalaa Abuujaatti walga'an tamsa'ina dhukkuba busaa dhaabuudhaaf akka hojjetan ibsajjennoo baafatan. Gabaasaan tokkummaa mootummoota akka jedhutti yeroo sana jechuun bara 2000 jalqabee agarraatti guutummaa addunyaatti namoota silaa dhukkuba busaan qabamuu malan
biliyoona 1.2 baraarame. Du'a silaa miliyoona 7,600 ta'uu malee oolfame. Milkaa'inni guddaan kun hagi tokko biyyoota Afrikaa uffee Sahara gadii keessatti hojjetame. Biyyoota kanneen keessatti dhukkubichi biinni yookaan bookeen daddabru kun miidhaa hamaa geessisaa ture. Jaarmiyaa fayyaa addunyaa akka tokkummaa mootummootaatti daayirektarri sagantaa busaa akka guutummaa addunyaa Pedro Alonso akka jedhanitti waggoota 12 dabran keessa biyyoota 21tu dhukkuba busaa guutummaatti dhabamsiise. Biyyoota kana keessaa 10 akka dhukkubni busaa biyya isaanii keessa hin jirre waraqaan ragaa kennameefii jira. That means that more than half of all the world's endemic countries are... Kana jechuun biyyoota dhukkubichi keessa jiru guutummaa addunyaarra jiran keessaa hagi walakkaa ta'an dhukkubicha dhabamsiisuutti dhiyaatanii jiru jechuudha. Jalqaba jaarraa kanarra biyyoota 3 keessatti waggaatti busaan namoota 10 gadi irratti argama ture. Amma garuu biyyoota 24 kanneen ta'an guutummaatti dhukkubicha biyya isaanii keessaa dhabamsiisuu bira ga'anii jiru jedhan Alonsoon. Fooyya'inni dinqisiisaan akka kana argameeyyuu jaarmiyaan fayyaa addunyaa akka jedhutti waggootas dhiyoo keessa tarkaanfiin addunyaa gama kanaan fudhataa jiru laaffataa jira. Kanaaf sababaan maallaqni gargaarsa hojii kanaaf oolfamu hanqachuu meeshaalee to'annaa busaa mirkanaa'oo ta'an akka saaphana ittisa biinni busaa dawaa farra biinni cuubamee fi dawaalee dhukkubicha ijoolleerraa ittisan argachuu dhabuu akka ta'e dubbata. Kana malees dhukkubni vaayirasii koronaa dhufuun duula dhukkuba busaa dhabamsiisuuf geggeessamurra dhiibbaa dabalataa kaa'e. Jaarmiyaa fayyaa addunyaatti daayirektarri damee Afrikaa Maasiriisoo Moheetii iyyuu hanqisuuf balaa dhukkubaa xiqqeessuuf duulawwan bu'a qabeeyyiin waggoota hedduuf Afrikaa keessatti geggeessaman dhiibbaa vaayirasii COVID-19tiin boodatti deebi'uu hubachiisan. Already malaria causes a 1.3% loss in Africa. Dhukkubni busaa waggaa waggaatti guddina dinagdee Afrikaa dhibba keessaa harka tokkoof qabxii 3 gad deebisa. Amma immoo kunoo dhukkubichi COVID-19 waggoota 25 keessatti yeroo duraatiif Afrikaa danqaba dinagdee keessa buusee jira. Haala danqaa hamaa uumame kana jijjiiruudhaaf bu'aa gama busaa dhabamsiisuutiin argame sana akka daran dabalaa deemuuf kan waarinsa qabu ta'u gochuu irratti cichoomina keenya haaressinee hojjechuu qabnaa jechuun dubbatan Moheetiin. Akka isaan jedhanitti dhukkubni busaa COVID-19 fi Iboolaa caalaa lubbuu namoota hedduu galaafata. Bara 2019 keessa guutummaa addunyaa irratti namoota dhukkuba busaan du'an 400,000 dabalatee kanneen dhukkubichaan qabaman miliyoona 200 fi miliyoona 29 ta'utu gabaasame. Namoota qabamaniif du'an keessaa irra jireessi Afrikaa keessa ta'uusaaf ijoollee ta'uu dubbata. Walga'ii addaa mani maree bakka bu'oota uummata taasiseen ministeerri muummee Abiy Ahmed gaaffiiwwan miseensota man marichaa dhiyaataniif ibsa isaatti dheeraa fudhateen deebii kennan. Sanbata dabree tarkaanfii waraanaa mootummaa isaaniitiif TPLF irratti fudhataa ture xumuramuu kahiman ministeerri muummee gaaffii tarkaanfii kun hagammaa maaf turee jedhu miseensonni man maree gaafatan deebisuu eegalan. Bara 2018 garangoo dhufe caasa nageenyaa fi waraanaa TPLF dhuunfamatee akka turee fi yeroo nageen isaatii fi maatii isaallee waabii akka hin qabne dubbatan. ራሴንና ቤተሰቤን መከላከል የማልችል ofii koo fi maatii koo tiksuuf haala hin dandeenye keessan ture. Fakkeenyaaf gaafa isin ministeera muummee ta'ee bu'uura heera mootummaan biyya bulchi jettanii na muuddan hoogganaan tika biyyaalessaa eegdota koo 3 ana waliin masaraa mootummaa akka hin seenne ittise. Ana nama eegdota koo dhuunfaarratti ajajuu hin dandeenye kan isin maaliif biyya hin eegne jettanii gaaffii kaastan. Furtuun waajjira kootii namoota tikaa kana harka ture. Bananii kan na seensisan baasanii kan natti cufan isaan turan. Biiroo keessa waan jiru waan hin beekneef bilisummaan hojii hojjechuu hin danda'un ture. Biiroon koo to'annoo koon ala ture. Biiroo qofa osoo hin taane furtuun mana kootii humnoota kana harka ture. Seensisanii kan natti cufan isaanii ganama na jala bananii kan na baasan isaani. Kana keessatti kan isin tarkaanfii hin fudhannee hin ittisnee jettanii gaaffii kaasuu eegaltan. Ani nageenya koo fi kan ijoollee kootii mirkaneessuu haala hin danda'u keessa hin turre. የልጆቼን ደህንነት ማረጋገጥ የሚችልበት ፖዚሽን ላይ አልነበርኩም። Waggaa lamaan darban mootummaan isaanii hojii rifoomii adda addaa hojjechaa turuu kahiman ministeerri muummee Abiy Ahmed TPLF waliin bu'iinsa amantaatiif sabaa garaagara 113 uumamu gochuun jeequuf yaalii gochaa ture jedhan. Lola ammaa kanaatti ka'umsa ka ta'e haleela raayyaa ittisa irratti raawwatees itti fufiinsa kanaatii jedhe. የሰሜን ዕዝ ጥቃት እንዳላችሁትም ድንገት አልተፈጠረም። Haleellaan izii kaabaa irratti raawwate akkuma jettan tasaan uumamne nu arrabsan deebiin hin jiru. Dinagdeen meeshaa waraanaan kaankaaniin shira hojjetan deebiin hin jiru. Bakka bakkatti wal ajjeechisiisan wal ficcisiisan deebiin hin jiru. Filannoo caraqaa yoo taasisan nu eeganii turani. Nuyi hin waraanne
caluma jenne deebiin hin jiru. Siyaasa hedduu taphatan deebiin hin jiru. Kana hunda booda gara waraanaa kan seenan. Sana dura garuu izii kaabaa jechuun gabaabumatti iziiwwan kaan walitti hidhamanii hamma izii kaabaa hin gahan. Hidhannoonis waan hundaanu diippoon raayyaa ittisaa Itoophiyaa wanti dhukaafamu marti ka jiru naannoo Tigraay keessa. Rokkeettiin misaa'illi Itoophiyaan qabdu marti ka jiru achi. Namoonni misaa'il irratti hojjetan marti nama naannoo saniiti. Rokkeettii kana achii baasuuf yaalii hedduu goone. Eertiraan nu waraanti jechuun daa'immanii fi dubartoota raayyaa ittisaa dura cibsanii akka achi hin baane dhorkaa turan. Eertiraan akka isaan hin waraanne ni beeku. Hidhannoon sun akka hin baaneef qophaa'aa turan waan ta'eef. Dubbii keenya irratti raayyaan ittisaa hidhannoon isaas galaan isaas waggoota dheeraaf achitti akka tuulamu godhameera. Jijjiiramni kun dhufuu baatullee sababa wayiin humni biyyattii achi qofa akka ta'u taasifameera. Kana hojjechaa turaniiti onkoloolessa 24 halkan naannoo sa'a 5:00 juuntaan as jiru qunnamtii adda kutuun kaayyoon isaanii kan ture jalqaba izii kaabaa rukuchuu achi bariitu gondariif waldiyaa qabachuu finfinnee adaamaa hawaasaaf magaalota kaanitti boombiin ni dho'a biyyi ni jeeqama sana booda waan feene gochuu dandeenya jedhanii yaadan humnoonni as jiranis qophaa'aa turan gaafa mootummaan jijjiiramu waan ta'e ta'uuf. Ministeerri muummee Abiy Ahmed akka hoogganoota TPLF hordofuu jiran ibsee magaala Maqalee baqachuu jirti dhiyootu tarkaanfiirra fudhannaa jedha. ይህ ኃይል ከመቀሌ ሸሽቶ ሀገረ ሰላም አካባቢ humni kun maqaleedhaa baqatee naannoo hagara salaamitti walitti qabamaa jira. Akkana dhagahan wantiin barbaadu kaleessa galgala naannoo sa'a 4-5 kutaa hordoffii keessa teenyee Abiyaadii fi hagara salaam jidduu jeeqama ture daawwachaa bulle. Nuyi sochii diinaa kallattiidhaan daawwanne. Halkan isaan hin haleelle sababni ammoo ijoolleef haadha warroota isaanii qabatanii baqatan. Loltoota keenya warra ukkaamsanis fuudhanii deemanii jiru. Abiyaadii fi hagara salaam jidduu ummata keessallee jeeqama guddaatu ture. Osoo ilaalluu hin haleellu jennee dhiisne. Kun garuu ittiin fufu. Amma hojiin ittaanu yakkamtoota iddoo dhokatanii baasanii qabuudha. Isaan hordofaa jirra. Fagoo deemuu hin danda'an. Kanaaf harka kennachuun gaariidha. Lol torbaan 3 turhanaan bakka garaagaraatti humnootii mootummaa federaalaa nam nagaa ajjeese jechuun TPLF himataa turte. Magaala Adigraat irratti namni nagaa 9, Maqalee irratti ammoo namni 19 mootummaan ajjeefamee jedhe TPLF. Ministeerri muummee garuu waraan kanaan namni nagaa tokkolleen hin ajjeefamnee jedhe. Badii namoota nagaarra gahuun walqabatee of eeggannoo guddaatu godhame. Lola torbee 3 keessatti magaala tokko keessattuu raayyaan ittisaa nama tokkollee hin ajjeefne. Loltuun biyya kamiituu gahumsa kanaa olii agarsiisuu hin danda'u. Loltuu baay'ee naamusa qabuu fi goota ta'ee qabna. Maqalee diiguuf kana gochuuf wanti hin jedhamin hin turre. Maqaleen bar kan keenya akkamiin diigna. Opereeshinii Maqaleen namni tokko balaan irra hin geenye. Humni addaa keenya sarjarii adda ta'e hojjete. Dubbii ministeera muummeetti deebinaa oduu gaggabaaboo isan beeksifne. Loltoonni raayyaa ittisaa fi miseensonni humna Tigraay 3,000 ol TPLF ukkaanfamanii turan magaala Gondaritti simannaa taasifamuu EBC'n gabaase. Loltoonni kunneen ministeerri muummee Abiyyatti yoo deebinu lol mootummaa Itoophiyaa TPLF waliin torbee 3 taasisaa turteen irratti dubbiin ijoo tokko qooda Eritiriyaatti. Ammaan dura Eritiriyaa fi qondaloonni waraana Itoophiyaa Eritiriyaan waraan kan keessa qooda qabaachuu didaa turan. Ministeerri muummee Abiy garuu Eritiriyaan loltoota Itoophiyaa garas baqatan hidhachiisuu dubbatan. Biyyoonni ollaa haalleen Itoophiyaa deeggaruu himan. Juuntaan raayyaa ittisa biyyaa kabajamaa ta'e salphisee qullaa gara Eertiraa yoo ergu uummanni Eertiraa itti uwwisee bishaan obaasee laatee fi hidhachiise. Kana uummanni Itoophiyaa beekuus kabajuus qaba. Uummanni Eertiraa uummata obboleessa qofa osoo hin taane fira gaafa rakkoo ta'uus qabatamaan mirkaneessee jira. Dubbii keenya irratti opereeshiniin godhamee bakka bakkatti mana hidhaatti loltoonni nuyi argine guyyaa 10 keessatti cooliganii turan. Gara Eertiraatti warri bahan garuu guyyaa 2-3 keessatti bayyanatanii deebi'anii lolanii injifataniiru. Kan nu hin gargaariin hin jiru. Sudaan akkuma barame nu cinaa dhaabattee deeggarsa guddaa nuuf goote. Eertiraa, Jabuutii, Keeniyaa, Sudaan hundi olloonni keenya nu barbaachisu turan. Gara fuulduraafis miira wal kabajuun michoomaan waliin hojjennu nu barbaachisu. Waraanni dhaabbatee rakkoon jirmariin akka furamu dhibba dhaabbilee fi biyyoota alarraa isaan mudatee ture ilaalchisee kan dubbatan yoo ta'u Itoophiyaan maallaqaaf jettee insaar mituu jedhan. ዲፕሎማሲን እናውቃለን። ኢትዮጵያ ማለት ዲፕሎማሲ sirnaan beekna. Itoophiyaan biyya UN hundeessite, biyya AU hundeessite. Dippiloomaasiin nutti hin himamu. Marii fi nagaan uummata beekamnudha nuyi. Nagaa eegdota taanee baay'ee tajaajillee jirra. Kooriyaa fi biyyoota Afrikaa hedduu keessatti. Kun itti fufa. Michoota keenyaaf ergaan qabu nu waliin fira ta'uu yoo feetan nu beekuu qabdan. Nuyi hagam hiyyeessa taanullee mootummaa ta'uun waggoota dheeraa tokko keessan osoo hin uumamin dura nuyi mootummaa turre. Osoo isin akka biyyaatti hin dhaabatin nuyi biyya turre. ሳትቆሙ ሀገር የነበርን ሀገር ነን።
እንኳን ዛሬ የዛሬ 100 ዓመት har'a haafuuti waggaa 100 dura humni hidhannoon nu caalu sin bitanuun jennaan lakki du'a nuuf wayya jennee biyya hin bitamiin turtedha Itoophiyaan. Kana yoo irraanfattan isin yaadachiisu feena. Nagaa jaalattoota ta'uu keenya hubattanii waa'ee keenya beektanii miira walta'insaan yoo hojjenne malee hiyyuma miti wanti fe'e yoo dhufe namni Itoophiyaa kabaja isaa dabarsee kennu hin jiru. Saantimaan sodaachisuun Itoophiyaa bira hin jiru. Itoophiyaa